Akkam oltan kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya qophii labataa har'aa keessatti gaazexeessaa hojiiwwan walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessa jiran irratti hojjeteen badhaasa addaa argate wajjinan turtii godhe. Gaazexeessaan kun waa'ee hojii isaa bu'aa bahii inni arge akkasumas immoo obboleenyi isaa lama hangafti ogummuma kana keessa jiran akkamitti akka garana seenu akka isa onnachiisanii fi isa jajjabeessan irratti waan nutti himu qaba. Obbolaasaa lamaan kana keessas tokko dubbiseera. Qindeessee anan sinii dhiyeessu ani Tigisti Gammeeti. Maqaan koo Soolan gammachuu kollii jedhama. Kaniin dhaladhee Wallaggaa aanaa Giddaa Keeramuutti ijoollummaa koodhaaniin gara Finfinnee dhufe. Soolan gaazexeessaa viidiyooti. Firilaansarii jechuunis gaazexeessaa miidiyaa tokkotti odoon daangeffamin miidiyaa adda addaatii hojii isaa dhiyeessu. Hojiin isaas kanaan dura maddeen oduuwwan akka BBC, Aljazeeraa, CNN fi VOA irratti dhiyaachaa turuusaa ibsa. Gabaasa kibxata darbee Sadaasa 16 badhaasa ittiin argate immoo madda oduu AFP'tiif hojjete. And the 2021 Roriyi News Award goes to Soolan for the cost of war coverage of Ethiopia's Tigray conflict. Kuni moohuun isaa waltajjii magaalaa London keessatti qophaa'e irratti hoggaa himamu. Badhaasni damee oduu kan Roriyi bara 2021 Soolan gabaasa gatii waraanni nama baasisu jechuudhaan walitti bu'iinsa Tigraay Itoophiyaa keessa irratti hojjeteef. Soolan qophii dheengaddaa irratti qaamaan argamuu baatus gama viidiyootiin Finfinnee irraa hirmaateera. I feel so proud to have received such a prestigious award. Gaazexeessitoota guutummaa addunyaarraa hirmaatan keessaa cuunfamanii gabaastota gara xumuraatiif filaman faayinaalisti jedhaman 3 keessaa tokko ture. Tokkoffaa ta'ee badhaasa maallaqaa akkasumas immoo geebaa fudhachuudhaaf garuu yaadeeraa laata. Awwaardii kana nan argadha jedheerree baay'eetti expect hin goone maaliifree namootni wajjin dorgomanii yeroo sanatti dorgomanii namoota baay'eetti waan gaarii hojjetan waan ta'eefi garuu gargaarsa waaqayyoodhaani Moohe ergameera jechuu danda'a. Baay'ee gaariidha. Egaa amma gara hojii keetitti hoo deebinee hojii naannoo Tigraay keessatti walitti bu'iinsa ture yeroo waraanni godhamutti dhaquun hin danda'amu waraana booda wanna ture keessattuu miidhaa inni namarraan gahu ijoollee maatii akkamitti waraanni akka diigu hojii agarsiise natti fakkaata an hojjechaa turte naannuma san dhaquun waraanni yeroo ati jiraachuu baatillee naanni sanitti argamuun kutannoo akkamii barbaada. Bilbilaanis haa ta'u karaa adda addaa namatitti waa tokko yoo sirra geerre karaa itti communicate gootu karaan tokko hin jiru. So riskii guddaadha kanatti fudhattee deemtu lubbuu kee irratti jechaadha. Egaa ani immoo maalidha akka gaazexeessaa tokkotti carraan kun deebi'ee akka hin dhufne nan beeka. Waggootan 10 booda yoo kana tun gabaasiin hafee baay'eetti gadda jedheen ofitti hime wantoota uumaman kana bakka sana deemee namoonni kun maal argaa jiru maal keessa dabaranii kan jedhu gabaasuun irra jira jedheen ofii murteeffadheeni. Wanni ammas naannoo Tigraay keessas ta'ee naannoo Amaaraa keessatti walumaa gala wanni argitee fi wanni ati daawwattoota keenyaaf hiruu barbaaddu wanni sammuu keessas hin banne. Egaa baay'ee wanta nama gaddisiisuun argee keessumaatii gaafa maayikiraadirraa deemnu namoota du'anii reeffi isaanii gaggatamanii faffaca'ee dhalli namaa fakkiitti waaqaan kan uumame gaafan argu baay'een gadde akkasumas immoo namoota firoota isaanii ijoollee haadha abbaa obboleessa dhaban boon gaafan argu keessi koo baay'eetti miidhame. Ambiraan Soolan walitti bu'iinsa kanaan dura hojiiwwan maalirratti xiyyeeffachaa turte? Akka firilaansarii tokkotti opportunity adda addaa sii dhufu embrace gochuus irra jiran biizinasii akkasumas jijjiiramoota adda addaa biyya keessatti uumamanii miitingii adda addaa wantoota baay'ee diversity irratti kan hojjedhaa ture. Kanaafi wantoota naa dhufan sana
hojjedhaan ture. Amma gara badhaasichaatti hoon si deebisee badhaasa kana fageenyas ta'u hirmaatteetta irratti. It is a testament that my efforts have succeeded in shining a light in the middle of information blackouts and making the voice of Ethiopian war victims heard across borders, knocking on many doors and touching many hearts. Dubbiin achirratti gootees baay'ee cimaadha. Walumaa gala wanti sun akka dura jedhe dhiibbaa inni hawaasa irratti diigumsa hawaasa irratti lolli waraanni fiduu irratti dubbatte maallaqaanis hoo ta'ee waan argattee himuudha fedhii kee hoo ta'e ammas immoo hojii kee irratti bifa kanaan hojii funduratti hojjettu irratti dhiibbaan yookaan immoo wanni inni si dabalu maalinni? Awwaardiin kun umrii koo wajjin kana fudha. Kana booda akka award winning journalistiitti lakkaa'ama jechaadha. Qarshiinsaa baay'ee tun taaneyyuu garuu immoo recognitionii sanatti naafi waan guddaadha jedhee yaada. Gara fuulduraatti egaa carraa naabana jedheeni yaada. Maaliif awwaardiin kun gaazexeessota addunyaa guutuu jiranii fuulduratti iddoo guddaa kan kennamu waan ta'eef iddoo adda addaa bakka carraa adda addaa namoota adda addaa wajjin baruu opportunity gurguddaa naabana jedhee yaada. Karaa biraatiin maatii isaanii keessatti hojii bifa gaazexeessummaatti seenuudha. Soolan nama sadaffaadha. Hangafa Soolan gaazexeessaa Zalaalam Gammachuu immoo duraan VOA'dhaaf Finfinneerraa gabaasa dhiyeessatii ture. Obboleessi isaa hangafaa Kumarraa Gammachuu gaazexeessaa viidiyooti. Madda oduu Rooyitersiif hojjeta. Maatii maan keessa jirra hojii joornaalizimii keessa obboleessi keenya Zalaalam Gammachuu gaazexeessaa beekamaa. Innis yeroo keessumaatii yeroo TPLF aangoorra turetti nama aarsaa baay'ee kaffaleedha. Yeroo sanatti waa'ee uummata keenya keessumaa yeroo bosonni Baalee gubate faa sana haala cimaadhaan ture kan inni gabaasaa ture afaan Amaaraatiinis afaan Oromootiinis. Sanaa booda dhiibbaan baay'een itti baay'inaan innis biyya gatee deeme. Ani immoo sanaa booda Associated Press kan jedhamu televezyiinii keessa hojjechaa ture. Achi beetan Reuters keessa kanan seene. Reuters keessa amma gara waggaa 10ti. Achi keessatti dhugaa dubbachuudhaaf hojiin keenya wanta lafarra jiru facts on the ground kan nun gabaasnu. Eenyuufuu waan hoogamu miti. Garuu immoo wanta fact on the ground waan jiru yeroo gabaastu waan ati waan biraaf oogdu waan itti fakkaatu uummanni itti fakkaatu jira. Amma yeroo kanatti dhiibbaa cimaatu jira. Haalli gaazexeessotaaf jiru haala bareedaa miti. Haa ta'uyyuu sanuma keessa nuti amma waan dhugaadhaaf ta'u waan dhugaadha jennu uummata addunyaaf baasnee dhiyeessuu irratti duduban deebinu kana keessa aarsaa baay'ee baasuun ni jiraata. Garuu nuni duduban deebinu ittuma fufna. Ergaan ati dargaggoota gara hojii gaazexeessummaa dhufuu barbaadaniif namoota gaazexeessummaa hawwan keessa jiraniif dabarsitu. Gara gaazexeessummaa deemuun dhufuu namoonni barbaadan dargaggoonni barbaadan hundumti isaanii jalqaba fedhii keessa isaanii ilaalanii achi booda immoo isa barbaadan sanarratti waan isaan baasisu hunda baasanii hordofuutu isaanirra jira jedhee yaada. Achi booda waa hundi sirraa deema. Yoo ta'e jaalala qabdatee yoo wanta sanaaf hin dhimmita yoo ta'e karaan keessii qixxaataas si sirraa deema. Kaayyoo isaanii kana galmaan ga'uudhaa fi karri tokko yoo isaan dide karra biraa bananii saaqanii yaalu. Waan obboleessi koo argate baay'ee akka obboleessaatti miti, akka lammii Oromootti, akka lammii Itoophiyaatti miti, akka gurraacha tokkotti iyyuu wanta nu boonsudha. Namoota faranjoota baay'ee wajjin addunyaatti wajjiniin morma wal qabeetu moo'ee gaafa dhufu baay'ee nuti waan nu boonsuu qabudha, waan namatti toludha. Hayyee ulfaadha egaa gara fuulduraattis badhaasa baay'ee sin hundumaafuu hawwa. Hedduu galatoomaa VOA, hedduu galatoomeetis tiijii gabaasuu keetiif hojii kee baay'een hordofna ulfaadhu siin jenna. Dhaabbanni Rooyipek waggoota 25 darbaniif gaazexeessitoota akkuma Soolan biyyoota adda addaa keessatti hojii cimaa ta'e addunyaa biraan gahaniif beekamtii qarqaarsa maallaqaa akkasumas immoo leenjii adda addaa kennuudhaan beekama. Qophiin labataan har'aa xumurameera. Torban mata duree biraatiin walitti deebina. Ani Tigisti Gammeetii.
nagahaan.